raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 wiixata, roobii fi sanbata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookiin kiilooheezii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya sanbata raadiyoo sagalee Oromoo irraa kan isiniif darbu qophiilee keenya beeksisuun kan isin waliin turaan walii gammeeti. Qophiilee keenya irraa oduu fi qophii waaree mareeti. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophii keenya xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Amma gara oduu keenyaatti isin dabarsa. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu si dhageessisaa Annaabasaa Waqjiraati. Guyyaa gootota Oromoo eebila 15 bara baraan yaadatamu laalchisee addi bilisummaa Oromoo ibsa baase. Ibsa kana keessatti addi bilisummaa Oromoo akka ibsetti guyyaan gootota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo sadarkaa olaanaatti guddisuu keessatti gahee guddaa akka qabu hubachiise. Qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa har'aa dhaqqabe kana kan ga'uu danda'es gootota hedduu itti wareeguun akka ta'e kan ibse addi bilisummaa Oromoo guyyaa gootota Oromoo kana yeroo kabajnuttis qabsoo Oromoo sadarkaa olaanaatti guddisuudhaan karaa hundaan hojjechuun akka barbaachisu ibseera. Uummanni Oromoo waliigalatti akkasumas qeerroon bilisummaa Oromoo addatti uummata Oromoo gabrummaa keessaa baasuuf wareega olaanaa baasaa akka jiran kan yaadachiise addi bilisummaa Oromoo sabni Oromoo bilisummaa dhugaa fi mirga abbaa biyyummaa isaa akka argatuuf qabsoo bilisummaa yerootti jabeessinu ta'a guyyaan gootota Oromoo jedheera. Uummanni Oromoo qabsoo isaa daran jabeessuudhaan bilisummaa isaa mirkaneessuu malee fala biraa kan qabne kan ibsi kun gara fuulduraattis amma kaayyoon bilisummaa Oromoo galma ga'utti hojiin hin dhaabbatu jedheera. Addi bilisummaa Oromoo ibsa kana keessatti akka hubachiisetti uummata Oromoo guyyaa gootota Oromoo kana yeroo kabajutti bakka jirutti beekumsa qabeenyaaf ogummaa qabu walitti tichee qabsoo bilisummaa Oromoo sadarkaa olaanaa ga'e kanatti xumura gochuun akka hojjetu dhaamsa dabarseera. Gama kaaniin hawaasni Oromoo Melbourne keessa jiraatan ayyaana guyyaa gootota Oromoo irratti argamuun ayyaanichaaf miidhagina addaa akka kennan konyaan adda bilisummaa Oromoo Victoria waamicha godheera. Ayyaana gootota Oromoo Melbourne keessatti eebila 15 kabajamu laalchisuudhaan konyaan ABO Victoria dhaamsa nuuf ergeen akka hubachiisetti guyyaa kana yaadachuun gootota Oromoo bilisummaa Oromoof wareegamanitti kabajaa ooluu akka ta'e ibseera. Kana malees egeree Oromiyaaf hundee jabaa itti kan ijaaran kan jedhe konyaan ABO kun hawaasni Oromoo ayyaana kanarratti argamuunis yookaan immoo haala isaaf mijateen guyyaa kana yaadachuunis sadarkaa qabsoo Oromoo ol butuurratti akka hojjetu dhaameera. Guyyaan gootota Oromoo Melbourne keessatti dilbata boruu jechuun eebila 15 bara 2018 waaree booda galma hawaasaa kan Filaamingitanitti argamu keessatti sa'aatii 3 walakkaarraa kaasee qophii adda addaatiin kabajama. Dhumarrattis oduu gaddaa. Sirni awwaalcha barsiisaa Tafarii Bayyanaa bakka hiriyoonni maatii fi firoottansaa argamanitti kaleessa jechuunis eebila 13 bara 2018 raawwate. Sirna godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu bakka Kattaa jedhamutti raawwate kanarratti akka ibsametti barsiisaan kun nama jabaa Oromummaa isaatiif gatii guddaa baasaa ture. Barsiisaa Tafariin sababuma eenyummaa isaatiin yeroo adda addaatti mootummaa wayyaaneen qabame dararaan olaanaa irra ga'aa akka tures beekameera. Barsiisaan kunis reebicha hamaa fi dararaa maayikalaawwitti isarra ga'een kaleensaa lamaan akka malee miidhamee waan wal'aansa ga'aa dhabeef lubbuunsaa eebila 12 bara 2018 addunyaa kanarraa dabarte. Barsiisaa Tafarii Bayyanaa abbaasaa Bayyanaa Dhaabaa fi armeesaa aadde Zawdituu Nakkaraarraa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo keessatti bara 1968 dhalate. Barsiisaa Tafarii Bayyanaa nama amala gaarii qabuu fi maatii isaa fi ollaa birattis hedduu jaallatamu ture. Raadiyoon Sagalee Oromoo maatii isaa fi hiriyaasaa fi firoottansaatiif jajjabina hawwa. Oduu sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaan nuu tura. Amma immoo qophiin kan waalii torbeeti itti aansi sagantaa keenya dilee waaree maree dhiyaata.
amma gara muuziqaatti sin dabarsa. Waamicha guyyaa yaadannoo gootota Oromoo konyaan adda bilisummaa Oromoo Victoria guyyaa gootota Oromoo Ebila 15/2018 sirna ho'aan kabajuuf qophii isaa xumuree jira. Guyyaa kana gootota Oromoo mirga uummata Oromoof otoo falmaa jiranii bakkoota adda addaatti wareegaman faarsina seenaa fi dhaamsa isaanii wal yaadachiifna. Hogganoota adda bilisummaa Oromoo olaanoo haala yeroo ammaa bilisummaa Oromoo keessa jiru irratti ibsa nuuf kennu. Akkasumas hogganni waraana bilisummaa Oromoo dirree qabsoo jiru dhaamsa nuuf qabu. Kana malees qophiilee nu bohaarsan dhaamsa kaayyoo gootota keenyaan yaadachiisanii fi hirbuu keenya nu haaromsiisan hedduun qophaa'aniiru. Kanaaf guyyaa seena qabeessa kana waliin kabajnee akeeka gootonni keenya itti wareegaman galmaan gahuuf qabsoo gaggeeffamaa jiru keessatti qooda Oromummaa seenaan nurra kaa'e akka yaadannuuf waliin kabajuuf isin waamneerra. Guyyaan Ebila 15/2018 sa'aatiin 3:00 waaree booda bakka Flamington Community Center 25 Alexander Road Victoria kottaa waliin guyyaa goota keenya yaadannee oollaa konyaa adda bilisummaa Oromoo. Kun qophii waarii mariiti. Qophiin kun torbanitti sanbata galgala yeroo kana dhiyaata. Kaayyoon qophii waarii marii aadaan wal marii, wal dhaggeeffannaa fi ilaafilaameen hawaasa Oromoo gidduutti dagaagee wal hubannaan akka jiraatu taasisuudha. Qophii waarii marii. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya qophii keenya irraa keessatti gaaffiif deebii Dr. Asaffaa Jaalataa waliin goone kutaa lammaffaa qabannee dhiyaanneerra iddoodhuma torbee dhaabneerraa itti fufna. Warri gabrummaa gaggeessan kun maal barbaada sirna sana geessanii saba biraa irratti fe'u? Fakkeenyaa warra adiis fudhachuu dandeenya.
yoo dhuma amma warra Habashaa Oromoo qabate kana maalirraa barbaadanii dhufanii gara Oromoo? Duraan dursee kan isaan barbaadan lafa. Lafatti aansee horii hundumaa horii tochoo albuudaa saawwa horii waan uummati sun qaburraa hodhachuu. Itti aansee immoo namoota sanaa akka jaallatanitti ergatanii hojjechiifatanii ofii isaaniif sooromanii jireenya gaarii jiraachuu. Mootummaa mataa isaanii ijaarratanii fakkeenyaaf amma yoo mootummaa Minilik ilaalle biyyi isaa iyyeetti turtee waan tokko hin qabdu turtee dhufanii lafa Oromoo fudhatanii biyya Oromoo keessatti magaala ijaarratanii waan Oromoon qabdu hundumaarraa fudhatanii loon Oromoon qabdu fudhatanii iyyumaaf rakkina Oromootti dabarsanii ofii isaaniif sooroman. Tigireen ilaalle ummati beela'ee rakkatee beelli fixaa ture. Baay'een isaanii sooromanii miliyeenara ta'anii warri biyya bushan. Biyya isaaniitti waan fedhe dabarsatanii yuunivarsiitii baay'ee ijaarratanii ijoollee isaanii edukeeshinii ciccimaa barsiisuudhaan akka isaan nama biraa bushan gochuudhaan waan Oromoon qabu hunduma isaanii biyyoo Oromoo illee fuudhanii biyya isaaniitti geeffatanii ittiin sooromanii qanani'aa jiru. Biyya Oromoo keessatti illee qanani'anii Finfinnee keessatti naannoo Finfinneetti magaala hundumaatti Oromoo keessaa ari'anii ofii isaaniif lafa fudhatanii fooqii irratti ijaarratanii makiinaa ishee haalaa jirtu fudhatanii Oromoon waan nyaatu dhabee kadhattuu ta'ee iddoo baay'eetti rakkachaa jira. Kanaaf garri caalaan ofii isaanii of sooromsanii jireenya gaarii jiraachuufitu nama koloonii godhatu. Yoo kana godhatan immoo aangoo irratti qabaatu yoo barbaadan hin ajjeesu yoo barbaadan hin fannisu waan barbaadan irratti godhu. Ofiisa waan nama isaanii irratti hin goonetu nama koloonii godhatan irratti godhu jechuudha. Kanaaf sirna akkasii irratti ijaarratu jechuudha. Hayyuun tokko waa'ee saba Red Indian yeroo barreessu sabni sun gabrummaa jalatti kan kufe sadarkaa 5 jedheetu kaa. Inni jalqabaa gaafa biyya sana dhufanii lafti sun kan isaanii akka hin taane namni achirra kan hin turre ibsuudhaan ka'anii jedha. Achiin ittaansanii waan sabni sun qabu akka aadaa eenyummaa jalaa balleessuu irratti hojjatu jedheetu sadarkaa 5 kaa kan sabni tokko gabrummaa jalatti kufan. Akka qorannaa gootanii ilaaltaniitti hubannoo qabdaniin Oromoon sadarkaa meeqa keessatti gabrummaa keessatti kufe yookaan addummaa qabaa? Mee kan warra Ameerikaa kana irratti katabeeran isaan illee qoraddees waa'ee isaaniin dubbadamee yaada gaarii kaafte. Ayyee. Artikelii tokko yookiis immoo buka keessatti illee balleesseera. The impact of colonial terrorism on indigenous Americans. Akkuma namichi sun kaase gaafa dhufanii biyya sana keessatti biyya kana dhufanii jarri kun waan tokko illee gatii hin qabdu lafi kuni lafa abbaan irra hin jiraannedha jedhanii uummata kana tuffatanii garba gochuu jalqaban. Garba godhatanii aadaa isaanii tuffatanii waan barbaadan gochuu jalqaban. Garuu jarri kun immoo simatanii jara kana biddeen kennanii fi rakkinarraa oolchanii baay'ee gargaaran. Kun isaan biratti gatiin qaban. Yeroo dhiyoo keessatti maal arganii akka lafi isaanii lafa gaarii ta'e akka warqeen rakka jiru lafi isaanii akka midhaan gaarii biqilchuu baranii Awurooppaan ol waamee dhufee jarri kun namayyuu miti gatii hin qabdu baduu qabdi jedhanii colonial terrorism torkeessaa kolonii irratti raawwatanii uummata kana fixanii lafarraa balleessanii faranjii hundumaatti dabarsanii faranjiin iyyeessi kan dhufe yeroo dhiyoo keessatti sooromee warri kun lafarraa basan seenaansa baay'ee dheeraadha. Kan Oromoos kanuma fakkaataa kitaaba inni katabe keessatti kitaabi tokko Faces of Terrorism in the Age of Globalization from Christopher Columbus to Osman Bin Laden jedha. Achi keessatti kan isaanii illee katabeera. Indigenous Australian illee katabeera lafa biyyatti jirtu. Kan Oromoo illee katabe Oromoo keessatti waan irra ga'e kanuma fakkaata. Oromoo dhufanii biyya isaa keessatti dhufanii itti furdisanii lafa isaa irraa fudhatanii kan ajjeesanii ishee hafte immoo ashkara godhatanii akkuma amma godhachaa jiran maqaa adda addaa feetoraalii dajjaalmaa jiranii akka isaan jira deeman godhanii akkuma amma achi kaasee OPDO'n extension Minilik godhe kan Oromoo iddoo meeqatti turanii Oromoo irratti deebisanii isaaniif waan isaanii jalaa hafte kennanii fi Oromoo irratti shufanii akka Oromoon hin sochoone ummati guddaan ammanaa
ummati beekumsa akkasii qabu ummata sirna gadaa qabu ummata miidhagaa ummata aadaa miidhagaa qabu kana doofaa godhanii akka inni tuffatu godhanii asiin ga'an wallaansoon Oromoo xinnoo ishee kan neetif Ameerikaa kana waan caaluufitu rezistaansiin godhe waan caaluufitu dhumicharraa hafe. Akkuma kitaaba baay'ee keessatti dubbachaa ture Tigireen faayinaal soluushinii kennuuf turte. Tigireen waan ishee yaaddee qalbiidhaan Oromoo lafarraa buqqistee kaan askara ishee godhattee akkuma makaraa Sumaalee miishaatti gadhiifte Oromoo fixxee lafa Oromoo kana lafa Tigiree irra qubatu gochuudhaaf turte. Kun amma ollaansoo Oromoon dhaabbate. Kanaaf biyya sirna kapitaalizimii keessatti warri qawwee qabu warra qawwee hin qabne irraa saammatee kan isaa godhatee fixaa deema. Biyya lafaa irratti nagaan kan jedhamu, demokraasii kan jedhamu, human right kan jedhamu sobumaan dubbatama malee might is right. Yoo ti dandeessee diina kee ofirraa dhowwuu hin dandeenye nu baduu dandeessa. Uummati Oromoo mollaansoo amma qabe kanatti fufee mootummaa isaa biyya isaa ijaarratu taanaan mootummaan Tigirees kan biraanis yoo itti dhufe uummata Oromoo balleessuu irra kan deebine baruu qaba. Kanaaf Oromoon rakkoo irra ga'e warra neetif Ameerikaa irra isa ga'e warra indigenous Austraaliyaa irra ga'e barumsa barate badiisa guddaan akka isarra hin geenyeef of eeggannoodhaan of ijaaree biyya isaa deeffachuu qaba. Sirni koloniyaalizimii biyya kapitaalizimii biyya lafaa keessatti baay'ee hamaadha. Namni kana baruu qaba. Amantiin si gowwoomsu, dimokiraasiin si gowwoomsu, sooshaalizimiin si gowwoomsu, soba adda addaan si gowwoomsu kana jalaa kan si baasuu danda'u ollaansuu kee qofaadha. Uummati kun yoo kutatee uummata Oromoo kutatee akkuma waggaa 3 keessatti kabaja guddaa ofitti horatee jiru rakkoo kana keessaa bahuudhaaf yoo kana godhetu badiisa guddaarraa ooluu danda'a jedha. Yeroo mee qulqulleeffannee gara biraatti darbuufi yeroo Oromoon gabrummaa jalatti kufee sababni Oromoon ofirraa dhorkuu dadhabeef yookaan dadhabbinni Oromoo yeroo sana qabaachaa ture maal fa'aa akka ture irraa naa kaasuu dandeessu gabaabsitanii? Yaa sababa kana iddoo lamatti kuddee ilaaluu dandeenya. Sababni tokko sababa bakkeeti. Sababa bakkeedha waan itti dhufeedha. Fakkeenyaaf Minilik fi Ingiliziif, Xaaliyaaniif, Faransaayiin olii galanii uummata Oromoo irratti Minilikiin ijaaranii akka inni uummata Oromoo cabsu godhanii qawwee kennuun isa cimaa tokko. Achuma keessatti immoo uummati Oromoo garri tokko sirna gadaa dhiisee mootii kan jedhu sirna mootii fudhatee Habasha irraa baratu uummata biraa irraa baratu iddoo adda addaatti caccabuu jalqabe. Uummati Oromoo kaan naannoo Habashaa jiranii Habashaa irraati aadaa adda addaa barachuudhaan Habashaan keessa lixxee akka uummata Oromoo rukutu goote iddoo adda addaatti. Oromoon akka dur gadaatti sabulu dhiiseetu iddoo adda addaatti caccabuu jalqabe. Walduukaa dhaabbatee lolachuu dhiisuunsaa sababa isa keessaati. Sababi kun lachuu ammallee ma jiru. Amma yeroo dhiyootti qeeroon ijoolleen qeeroo dhuftee tokkummaa Oromoo ol duukaa baaftee Oromoo tokko gootetti hin goonetti Oromoon gargar faca'ee gandaan yaada faca'aa adda addaan nyaafi nama Oromoo keessaa nama bituudhaan itti bituudhaan Oromoo gandaan hiruudhaan ganda adda addaa irratti babbaasuudhaan Oromoon akkasii Oromoo iddoo akkasii caala. Oromoon akkasii Oromoon akkasii Kiristaana Oromoon akkasii Islaama jechuudhaan wal nyaachisanii wal facaasaa turanii karaa keessaa rakkoon akkasii kan jiru kun ammallee gara baay'ee ala kanatti diyaasporaa kanatti jira. Kanaaf sababa keessaaf sababa alaa kana jira uummata Oromoo lachuu isaa yoo akka gaariitti ilaaluu qaba. Alaas fira horachuu qaba. Biyya keessaas tokkummaa jabeessuu qaba. Yoo kana ta'eetu koloonii jalaa ba'a. Waan kana sababa kana lachuu akka gaariitti hubachuu qaba. Ollaansoo sabuu qabu. Sirna koloonii jalaa bahuudha. Hedduu bareedaadha. Bifa adda addaan kaaftaniittu eegaa akkaataa itti namni gabrummaa yookaan koloonii jalatti kufu kaafne akkatti koloonii jalaa baanu namichumti sun innaa barreessu inni sadarkaa adda addaatti kaaseera. Namni yeroo duraatti maal akka ta'u innaa akka achi jalatti kufe sana booda maal akka godhu dhumarratti dhaqee maal akka gochuu qabu jedhee qabxee adda addaa kaasa. Isinoo innaa ilaaltan wal'aansoo Oromoonis wal qabsiiftanii beekumsa hayyummaadhaan dubbistanii keessa jiraattanii argitanirraa kaatanii akkitti Oromoon gabrummaa kana jalaa bahee mootummaa isaa ijaarratu bifa kam qabaata? Tokkoffaa
uummanni tokko bilisa bahee mootummaa gaarii mootummaa bilisaa ijaarrachuudhaaf beekumsa bilisaa qabaachuu qaba. Beekumsi iddoo lamatti hirama. Beekumsi tokko beekumsa ittiin nama ittiin mo'an, nama ittiin saaman, akkuma sida maqaa demokraasii, maqaa sooshaalizimii nama itti dhiitan kan akkasiiti. Beekumsi bilisaa immoo beekumsa nama hundumaa aangessee tokko nama humna qabaatee biyya isaa keessatti mootummaa ijaarratu keessatti mootummaa demokraasii dhugaa kanan akkan ilaalutti egalitarian democracy yookiis immoo demokraasii gadaa demokraasii Oromoo ijaarrachuudhaan bilisummaa isaa argachuu danda'a. Kana borgodhu hin ta'in har'a gochuu jalqabuu qaba. Sababni isaa maal jennee biyyooti baay'een bilisa baana jedhanii alaabaa qabu. Garuu dhugaatti bilisa hin baane. Afrikaan baay'een amma bilisa baana irra jedhanii namooti yartuun sirna imperializimii fi sirna mataa isaanii tifatan aangoo qabatanii eega kolooniin faranjii irraa deemee koloonii gurraachaa uummata biyya isaanii irratti fe'an. Uummati Oromoo kan hundumaarraa barachuu qaba. Mootummaa Oromoon ijaaruu danda'u mootummaa gadaa, mootummaa Oromoon hundumtuu dubartii, dhiira, jaarsa, dargaggeessa tun jedhin ol qixxummaadhaan mootummaa ofiisaatiin akka gadaatti sirna gadaan mootummaa ijaaree irraa buusuu danda'u. Mootummaa seeraan bulu. Mootummaa demokraasii dhugaa ijaarrachuudhaaf calqabuu qaba. Fakkeenyaaf amma qeerroo waan isaan calqaban kun baay'ee gaarii sirna demokraasii sirna gadaa baruu qabu. Nama biraatu dhufee bilisa nu baasanii ilaaluun irra hin jiru. Fakkeenyaaf amma namoota baay'eetu mootummaa alaa toshachaa jira. Kan du'aa jiru qeerroodha. Kan hidhamaa jiru qeerroodha. Namni biraan biyya faranjii keessa olii gaffiigee mootummaa toshee dhaqee irra kaa'uu barbaada. Maaliif irra kaa'uu barbaada? Sirnuma durii sirna ittiin saaman maqaa demokraasiin naqanii uummata Oromoo irra kaa'uu barbaadu. Kanaaf Oromoon baree ammaa kaasee nama eenyu tokkotti beektuun kennin mootummaa mataa isaatii ijaarrachuudhaaf mootummaa isaa ta'u ijaarrachuudhaaf utuma ollaansoo qabaa jiru irratti hojjechuu qaba. Kanaafittuu nuti amma gumii jennee biyya lafaa irratti kan tocho'aa jirru akka Oromoo sirna gadaa ijaarratee mootummaa sana ijaarratee ummati Oromoo bilisa dhugaa bilisa sobaatu hin ta'in bilisa alaabaa qabaatanii alaabaa sana jalatti saamamanii reebamanii jiraatan hin ta'in akka abbaa keenya duriitti akka haadha keenya duriitti yeroo gadaatti akka bullutti yeroon akka jedhu gadaa sana akka jirutti deemnatu hin ta'in fooyyessuudhaan yeroo ammaa jindeessisuudhaan olqixxummaa dhugaa olqixxummaa fi haqaan jiraachuun akka dhufu kan godhamu ta'a jechuudha. Waan hedduu kakkaaftanii itti dhufna isas waa'ee gumiis itti dhufna. Artikilii keessan bara 1990 gara dhumaa keessa barreessitan keessatti yeroo sana Oromoon mootummaan inni ijaarratu mootummaa gabroonfataa kaasee ofii gabroomsaa ta'uun qabu gadaa keessaa waa fudhatee mootummaa nama hundaaf ta'uu qaba jettanii yeroo sana kan kaaftani barruulee yuunivarsiitii eebbaa irratti bahee dubbiseen ture. Amma yoo ilaaltan gadaa keessaa bara ammaa kanatti maal fa'aadha kan namni ergifachuu danda'u? Gadaan akka jirutti yoo dhufe Oromoos haa ta'u sirna amma addunyaa jiru kanaaf akkomodeet gochuu danda'a yookaan fudhatee tajaajiluu danda'a? Ani seenaa biyya lafaan qoradhee seenaa mootummaa biyya lafaa dubbaan qoradhee kan gadaa caalu nagarreen Oromoo ta'eedhaan miti dhugaadhumatti maaliif ennaa jette seeraan buluu paartii nama hundumaa haammate qabaachuu nama hundumtuu ijaaramee waggaa tokko amma 8 amma 24tti ijaaramee deemu nama hundumtuu rogaan ijaaramee siistemii mootummaa keessatti buluu mootummaan immoo iddoo sadiitti ramuu kan hojii raawwachiistu kan baasee seera executive judiciary branches legislative branch warra tolchu hundumaa tolchatee gajjallaadhaan magarraatti mootummaa daka amma gidduutti tolchatee kan ittiin bulu seera akkasii seera biyya lafaa keessatti ammallee hin argamin jirudha. Demokraasii sanaan kan qixxaatu hin jiru. Soobi lafitti hin jiraanne safuun lafatti jiraatu nama dhiisi bineensillee haqatti qabaatu amma biyya faranjii keessatti sareen illee horiin illee reetti waan bineensi hundumtuullee haqa qaba.
Oromoon kana bara dheeraa dura bade seeraan buluu soba dhowwuu nama yoonni balleessu yoonni sobe nama keessatti hin sobdeedhani dhaabuu safuun jiraachuu haqaan buluu waan hundumaa nagaan buluu yoo rakkoon jiraate waliin mari'atanii hiikuu araara gochuu qawweedhaan sun ta'in mari'atanii dubbii hiikuu waan kun hundumtuu waan biyyi lafaa yeroo dheeraa amma warri western demokraasii jedhu kun kan hin qabneedha. Ani waa'ee demokraasii Giriikii kaasee amma jirutti qoradheera kan western kana. Kan Oromoo wajjin illee bira qabeera ammallee kitaaba katabaan jira waa'ee kanarratti demokraasii kanarratti. Kanaaf amma fakkeenyaaf Oromoo keessatti gaa dur fooyyessuu kan qabnu fakkeenya tokkoon sii kenna. Dur amantii tokko qofaa qabna waaqeffataa qabna. Amma garuu amantii sadii qabna. Islaamummaa jira, kiristaana jira, waaqeffannaa jira. Oromoon amma seera haaraa baafachuu qaba. Kanaaf amantii kun hundumtuu akka inni walqixxeetti kabajamee kan uummata Oromoo ta'anii namni amantiidhaan otoo waliin qoodin ol kabajuudhaan waliin maratanii wajjin bulan sirna gadaa kan keessatti galuu qaba. Gadaan immoo namatti baay'een maal jedhu sirni gadaa kun kan duriiti jedhu. Gadaan maali? Gadaan waggaa 8 of haaressa. Seerri waggaa 8 seerri hin hojjenne hin gatama. Yoo seerri haaraa iddoo bu'a. Yoo seerri sun immoo rakkoo qabaate hin fooyya'a. Seerri yeroo ummati sadarkaa adda addaa irratti ga'u seera haaraatu ba'aa deema. Gadaan yeroo hundaa muuxachaa kan deemudha sirna biyya lafaarraa. Kan nama biraarraas waan gaarii ergifachuu kan danda'udha. Kanaaf uummata Oromoo kan isaa kan caalu hin jiru. Uummata Oromoo fi biyyi lafaa immoo garri caalu global social movement kan jedhamu jira. Global social movement kun maal jedhaa? Biyyi lafaa kun akka inni itti jiru kun sirni hin taaneef namoota yartuu tokkotu of sooressee bitaa waan jiruuf namooti biyya baay'eetti dhukkubaaf beelaa waan dhumaa jiraniif sirni kun diddiiramuu qabaa jedhanii warra tocho'antu jira. Fakkeenyaaf global social forum kan jedhamu fa'i jira. Ummati Oromoo yeroo dhagaan barreen waggaa tokko dura dhaqee global social forum irratti Tuuniziyaa irratti hirmaaddeen ture. Waa'ee gadaa oo dhagaanii namni baay'ee gammadan maaliif gadaan asii ol ijaara malee asii gad hin ijaaru. Gadaa keessatti nama guddaa big man kan jedhamu hin jiru. Nama hundumtuu wal qixxeedha kabajaan bula seera jalatti nama hundumtuu wal qixxeedha. Kanaaf sirni gadaa baay'ee sirna bishaata waan ta'eef yeroo fooyya'aa waan deemuu fi mootummaa Oromoodhaaf baay'ee sirriidha. Ani kanan jedhu madee ka'ee fedhii Oromoo jaalladhetu hin ta'in waa'ee sooshaalizimii illee qoradheeranii waa'ee maarksizimii illee qoradheera waa'ee demokraasii biyya kee jiru illee qoradheera. Yoo dhugaadhumatti nama hundumaa bilisa baaftee namni sun utuu tokko hin caalin tokko hin saamin nagaadhaan nama hunduttuu dafqasaan bulee biyya isaa keessatti kabajaan jiraachuu danda'u jiraate sirna gadaa kan caalu hin jiru. Sirni gadaa fooyya'ee kan hundumaa kana jechuu danda'udha. Oromoon hundumtuu of gowwoomsuu dhiisee kanarratti deebi'ee qoratee akka itti fooyyessee gara fuulduraatti mootummaa mataa isaatti ijaarratatti hojjechuu qaba. Of gowwoomsuu hin qabu. Warri demokraasii Itoophiyaa ijaarra jedhus dura kana baruu qabu. Kan jedhanitu fiiganii waan nama jala fiigutu hin ta'in. Warri Oromoo bilisa baafnedhus utuu sirna warri bilisa baafna jedhan fakkeenyaaf warra akka Tigree fa'aa warra Eertiraa fa'aa waan isaan ta'an argineerra. Kan hundumaarraa barannee sirna keenya sirna cimaa kana ijaarrachuun nurra jira bilisa dhugaa barbaanna ta'e. Yoo bilisuma immoo alaabaa Oromoo jettu qabachuu barbaannee namni keenya saamamee miidhamee akkuma durii itti fufuu jenne immoo akkuma durii nama yartu nama walii gaffiigan nama nutu beeka jedhan achirra keenya akka isaan nu saamamee sirna durii sirna hamaa sanatti fufan gochuu hin dandeenya filannoon kan keenya uummata bal'aate jechuudha. Kutaa sadaffaa qophii kanaa immoo torbee qabannee dhiyaanna waan nu waliin turtaniif hedduu galatoomaa haga torbeetti nagaan nu tura. hanga yoonaatti kan caqasaa turtan reediyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaa isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya wiixata hanga walitti deebinu nagaan nuuf tura.